ABO'n marii biyyaalessaa haqa yeroo ce'umsaa fi hidhannoo hiikkachuu ilaalchisee ibsa baaseen mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasa Itoophiyaa mudate kan furuu danda'u yoo qaamolee wal waraanan irraa jalqabee hawaasa bal'aa hammachuutti ce'uudha jedhe. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa namoota Ameerikaa jiraatan barbaadaman dabarfamanii akka kennamaniif tumsi akka taasifamuuf ambaasaaddara Ameerikaa gaafate. ABO'n marii biyyaalessaa haqa yeroo ce'umsaa fi hidhannoo hiikkachuu ilaalchisee ibsa baaseen mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasa Itoophiyaa mudate kan furuu danda'u yoo qaamolee wal waraanan irraa jalqabee hawaasa bal'aa hammachuutti ce'uudha jedhe. ABO'n ibsa kana kan baase manni maree ministeerotaa torbaan lamaa dura imaammata haqa ce'umsaa raggaasisuu hordofeeti. Haala Itoophiyaa bu'uura kan godhate adeemsa haqni ce'umsaa qindaa'aa fi wal simataa ta'e ittiin geggeeffamuuf sirna ittiin hojiirra oolu diriirsuu kan jedhu kaayyoo imaammatichaati. Nageenya araara olaantummaan seeraa haqaa fi diimokiraasiin kan keessatti mirkanaa'u haala mijeessuu kan jedhu kaayyoo imaammatichaa biraa ta'uu sanadicharratti eerameera. Sanadni imaammatichaa mana maree ministeerotaatiin kan raggaasifame filannoowwan imaammata haqa ce'umsaa hayyootaan erga qophaa'ee waggaa tokkoon boodaadha. Haa ta'uu malee ofii qaama marii kanaa kan hin taane Adda Bilisummaa Oromoo yookaan Waraana Bilisummaa Oromoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa barbaadame argamsiisuuf qaamolee dirree irraa wal waraanan hammachuu qaba jedhe. Kana milkeessuuf ammoo dirree siyaasaa banaa gochuu fi komishinii walabaa heddummeessuu akka barbaachisu ibse. Mootummaan Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo WBO Taanzaaniyaatti marii nageenyaa marsaa lamaa geggeessuun osoo waliigalteerra hin gahin hafan. Waldhabdee qaamolee lameenii gidduutti lubbuun namoota nagaa hedduus darbeera. Mootummaan kutaalee Oromiyaa akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Gujii fi Shawaa Lixaa fa'aa keessatti hidhattoota ABO irratti opereeshinii geggeessaa jiru akka cimsee itti fufeeru BBC'n odeeffateera. Naannoo Oromiyaa sababa waldhabdee qaamolee lamaaniin ergam rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamtee waggoottan 5 darbeera. Mariin biyyaalessaa biyyattiif aragalfii fida jedhamee itti abdatamee ammoo ABO hin hammatu. Akkasumas ABO fi KFO marii kana keessaa bahuu dursanii ibsaniiru. ABO'n marii biyyaalessaa biyyaaf nagaa fiduuf mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu qaba jedhe. Hooggantoonni paartii mormituu qabsoo karaa nagaa filatan magaalaa walakkatti rasaasaan yoo ajjeefaman mariin karaa nagaa akka hin jirre ifatti agarsiisa jedhe. Qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa ji'a darbee keessa magaalaa keessatti ajjeefamanii ture. Batteen namoota qabsoo karaa nagaatti amanan keessaa tokko ture. ABO ibsa baase kana keessatti muummee ministeera Abiyyi aangoo qabatanii akkuma qaama tikaa fi nageenyaa biyyattii harka keessaa galfataniin miseensota qeerroo hooggansa ABO fi namoota tuuqama Oromummaa qaban irratti hidhaa labsanii jedhe. Waggoota 5 darban keessa namootni siyaasaa kumaatamni mana hidhaa galaniiru kan jedhe ABO hooggantoonni ABO kanneen mana hidhaa keessatti hafan keessatti jedhe. ABO'n paartii ABO irraa adda bahuun qabsoo hidhannootti erga goree mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraanaa jira. Hooggantootni ABO akka obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi kan mana hidhaa erga galanii manni murtii bilisa isaaniin jedhus poolisiin akka gadi lakkisuu dide
abukaatoon isaanii kana dura BBC'tti himaniiru. Dabalataan seerri farra shororkeessummaa biyyattii keessa jiru haaromuu akka qabu kan hime ibsi kun seerichi shororkeessummaan yookiin jeequmsi jiraatee osoo hin taane sagalee paartilee mormitootaa callisiisuuf kan itti dhimma bahuudha jechuun qeeqe. ABO'n bara bulchiinsa Adwaayii shororkeessummaa jalatti kan galmaa'e yoo ta'u, erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmedii gara aangootti dhufanii seerri kun akka fooyya'uu fi ABO dabalatee paartileen seera kana jalatti galmaa'anii turan akka galmicha jalaa bahan tahe. Haa ta'u malee booda paarlaamaan Itoophiyaa TPLF fi ABO kan isaan ABO shanee jedhan deebisee galmee shororkeessitootaa galmeessee ergasii TPLF waliin nagaan bu'ee ABO waliin mariin nagaa marsaa lama taa'amee osoo hin milkaa'in hafe. Qaamoleen siyaasaa irratti wal dhaban osoo wal waraanaa jiran galma keessatti marii biyyaalessaa gaggeessuun rakkoo siyaasaa biyyattii mudate furuu akka hin dandeenye eere. Guutummaa Itoophiyaatti Tigraay dabalatee tasgabbiin siyaasaa dhufuun dursa argachuu akka qabu hima. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa Itoophiyaa mudate keessumaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa karaa nagaa furuuf qophii tahuu hima. Hidhattoota WBO fi yeroo hedduu waamicha gochaa ture dhiyeenyas hidhattootni meeshaa isaanii hiikkachuun yeroo mootummatti harka kennatan mootummaan karaa miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee biyya keessaa ibsaa ture. BBC'n qaamolee mootummatti harka kennatan meeqa tahuu kan jedhuu fi eenyu fa'i kan jedhu hin qulqulleeffanne. Marii biyyaalessaa milkaa'aa tahee geggeessuuf qaamotiin mari'achiisanis tahee haala mijeessan qooda fudhattoota alatti dhiisuun tahuu hin qabu jedhe. Kun hin ta'u taanaan mariin nageenyaa fi haqni yeroo ce'umsaa kaayyoo paartii tokko qofa milkeessa jechuun hammattamummaa akka qabaatuuf gaafate. ABO haala amma adeemaa jiruun mootummaan yeroo aangoo isaa dheereffachuuf qofa paartilee naannoo isaa jiran walitti qaba malee rakkoo biyyattii hundeerraa kan furuu miti jedhe. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa namoota Ameerikaa jiraatan barbaadaman dabarfamanii akka kennamaniif tumsi akka taasifamuuf ambaasaaddara Ameerikaa gaafate. Poolisiin Federaalaa gaafii kana kan dhiyeesse Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'e Irviin Masingaaf ta'uu Poolisiin Federaalaa ibsa caamsaa 10/2024 baaseen eereera. Itoophiyaan nagaaf tasgabbii biyyattii jeequudhaan nan isaan barbaada namoota jettu akka dabarfamanii kennamaniif tumsi kan gaafatame Komishiinarii Poolisii Federaalaa Jeneraalaa Dammallaash Gabra Mikaa'elii fi Ambaasaaddar Irviin Masingaa marii jimaata gaafa caamsaa 10/2024 taasisan irratti ta'uun ibsameera. Komishiinarri Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el biyya Ameerikaa keessa taa'uudhaan namoonni nagaaf tasgabbii keenya jeequudhaan barbaadaman dabarsitee kennuudhaan gama Ameerikaatiin tumsi akka taasifamuuf ambaasaaddarichaaf gaafii isaanii dhiyeessaniiru. Waa'ee qaamolee nageenyaaf tasgabbii biyyattii jeequudhaan barbaadamu jedhamanii eenyu akka ta'an ibsi Poolisii Federaalaa hin eerre. Ambaasaaddar Irviin Masingaa gama isaaniitiin Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa yakkamtoota Ameerikaan barbaadduu dabarsee kennuudhaan gumaacha inni taasiseef galata dhiyeessuun isaanii eerameera. Biyyi isaanis Poolisii Federaalaa Itoophiyaatiif deeggarsaawwan wal fakkaatu akka taasiftuuf gahee isaaniirraa eegamu akka bahan ambaasaaddar Masingaa himuu isaanii ibsa kanarratti eerameera.
Itoophiyaa fi Ameerikaan waliigaltee yakkamtoota dabarsanii waliif kennuu qabachuu baatanis Itoophiyaan waggoota muraasa dura dhalataa Itoophiyaa ajjeechaa namoota lamaatiin Ameerikaan barbaadaa turte Yohaannis Nasibuu nama jedhamu dabarsitee kennuun ishee ni yaadatama. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa Biiroo Qorannoo Federaalaa Ameerikaa FBI waliin hariiroo qabu caalaa cimsuudhaaf ambaasaaddarichi gahee gama isaanii akka bahan komishinerichi waamicha dhiyeessaniiru. Ambaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ambaasaaddarichi komishinericha waliin mari'achuu ilaalchisee ibsa baaseen gama namoota barbaadaman dabarsanii kennuutiin wanti eereeru jiraachuu baatus raawwii seeraa uummataaf qaamolee haqa ilaallatu irratti mari'atamaniiru jedheera. Korri waliigalaa biyyoota gamtoomanii mirgoota Filisxeem dhaabbaticha keessatti qabdu cimsuudhaan akka miseensaatti akka fudhatamtuufillee waamicha taasise. Filisxeem bara 2012 irraa kaasee biyya osoo miseensa hin ta'in gita taajabdummaatiin qooda fudhattu akka taatuuf hayyamameeraaf. Gitni taajabdummaan hirmaachuun mirgoota biyyi miseensa guutuu ta'e argattu. Miseensummaan murtaa'uu kan danda'u mana maree nageenyaa UN qofaanidha. Dhiyeenya kana Filisxeem akka miseensa guutuu hin taanee fi mirga sagaleetiin kuffisuu qabdu fayyadamuun US kuffistee turte. Sagaleen jimaata darbe kana kennite garuu deeggarsa Filisxeemotaaf qabdu kan itti agarsiifte ta'uu hubachuun ni danda'ama. Pirezidaantiin Filisxeem Mohammad Abbaas murtee kana waan gaariidha jechuun gammachuun simataniiru. Murteen kora waliigalaa UN kun carraaqqii Filisxeemonni sagalee biraa dhimmicharratti mana maree nageenyaatiin kennamu kan deeggaruudha jedhan Abbaas. Filisxeem UN keessatti mirga miseensaa guutuu argachuuf carraaqqii taasiftuu itti fufti jedhan ibsa baasaniin pirezidaantichi. UN'tti ambaasaadarri UN Gilaadii Erdaan dhaabbatichi biyya shororkeessaa simatte jedhe. Ambaasaaddarichi kora kanarratti dubbateen miseensonni murtee kana bifa ciigoo fakkaatuun dabarsuu isaaniitiin himachuun kooppii chaartiraa UN tokko tatarsaaseera. Murteen kun yeroo biyyoonni Awurooppaa baay'een Filisxeemiif akka biyyaatti beekamtii kennuufiif karoora akka qaban gabaafametti kan dhufedha. Dursaan imaammata alaa EU Joosef Borrell Ispaanishii birookastii RTVE irratti kamisa dubbataniin Ispeen caamsaa 21 waan kana fakkaatu gochuu qabdi. Kanaan dura Joosef Borrell Ayirlaandii, Slovaaniyaa fi Maaltaas tarkaanfii wal fakkaatu ni fudhatu jedhee osoo guyyaa isaa hin mirkaneessin. Murtee UN jimaataa kun Filisxeem qaama jaarmiyaa idil addunyaa kanarraa mirgoota dabalataa akka argattu taasisa. Kun UN keessatti Filisxeem akka falmii keessatti dhimmoota ajandaa ta'an dhiyeessuuf koreewwan jiran keessattis bakka bu'oota ishee filachuu keessatti guutumatti hirmaattu gargaara. Haa ta'u malee ammas garuu sagalee kennuu hin dandeessu. Kana ammoo korri waliigalaa UN kennuufiif kan hin dandeenye yoo ta'u mana maree nageenyaatiin deeggaramuu qaba. Dhimmi Filisxeem akka biyyatti beekamtii kennuu waggoota kurnaniif hawaasa idil addunyaa biratti rakkisaa fi falmisiisaadha.
bara 1988 kaasee bakka bu'aa Filisxeemota jabaa kan ta'e dhaabbanni bilisummaa Filisxeem PLO hundeeffamuu biyya Filisxeem yeroo jalqabaatiif labse. Akka madda oduu Reuters jedhutti biyyoota addunyaa miseensa UN ta'an 193 keessaa 139 Filisxeem biyya akka taatetti beekamtii kennaniiruuf. Kun garuu murteen kora waliigalaa UN akka mallattoo guddaatti kan ilaalamudha. Qabatamaan Filisxeemonni kutaa Israa'el humnaan jedhamuun biyyi Filisxeem walaba taatee akka jiraattuu fi yaada dhiyeessiteetti. Ji'a darbee yaada furmaataa Aljeeriyaan Filisxeem akka biyyaatti simatamuu qabdi jechuun dhiyeessite irratti US akka biyyoota dhaabbatoo 5 mana maree nageenyaa keessaa tokkotti humna sagaleetiin kuffisuu qabdu fayyadamuun karatti hambisteetti. US Filisxeem akka miseensaatti fudhatamuu hin qabdu kan jette ammallee hin gahoomne sababa jedhuun turte. West Bankiin keessatti gariidhaan karaa abbaa taayitaa Filisxeemota PA humna of bulchuu murtaa'aa qabu PA bara 2007 keessa Gaazaa Striip Hamaasiin jala fudhatameera. UN daangaa lamaan Israa'eliin kan qabamee fi qaama siyaasaa tokko akka ta'anitti yaadama. Israa'el ammoo Filisxeem akka biyya taatetti beekamtii hin kennuuf ture. Mootummaan Israa'el amma kunis West Baankii fi Gaazaa keessatti biyyi Filisxeem uumamuu ni morma. Biyyi akkasii kun uumamuun jiraachuu Israa'eliif yaaddoo ta'a jechuun falma. US walitti bu'iinsa Israa'elii fi Filisxeem kanaaf furmaata jechuun fala biyya lamaa jiraachuu qaba. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabanne kanuma waan nufaanaa turtaniif galatooma. Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti warri haaraa dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu duukaa dhaabbadhaa.